osoo qarshii 10 hiriyaa isaarraa liqii kan argatu ta'ee lubbuu isaa fi ijoollee isaas hin dhabu ture. Nagaan koo bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu jecha seenaa nama boochistu takka qabadhee waan dhufeef na faana bu'aa. Namicha ijoollee xixiqqoo 3 guddisu tokkotu ture. Haati manaa isaa ijoollee 3 itti dhiistee du'aan kan boqatteedha. Namichi kunis ilmaan isaa kanniin hojii guyyaa hojjetee nyaachisee obaasee isaan kan guddisuudha. Osomaa kanaan jiruu guyyaa tokko hojii dhabee harka duwwaa manatti gale. Isaa fi ijoolleen isaas osoo hin nyaatin agabuu buluu isaaniti. Borumtaas ka'ee hojii barbaaduu jalqabe. Garuu hin arganne. Harkuma duwwaa kara manaatti deebi'e. Ijoolleen isaas baabaayyee keenya kales agabuu bullee ar'as buluu keenya borhoo akkami jechuun isa gaafatan. Innis garaa ilmaan isaa beelti laalessite sanatti abdii horuuf jecha boruu ni nyaattu edanaaf naaf obsaa yeroo inni jedheenitti deebisanii hojii yoon arganne hoo jennaan abshir ilmaan koo hiriyaa koorraan qarshii 10 liqeeffadha malee hojii dhabeef jecha beelan hin dhumtan jechuun abdachiise.